Hi, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota Facebookii kootirraa salaamtaan tiyaa kan jaalalaa kan kabajaadhaa bakka jirtan isin ageessu akkam nagaa fayyaadhaa jira jirtu alhamdulillah nagaa kooti. Egaa bakka jiraatanii yeroo kanaan isin ga'ee jechuudha. Viidiyoo irraa kana keessatti jechuudha namoonni viidiyoo kana argitan haala dandeessaniin akka sheerii waliif gootan kabajaan isin gaafanna jechuudha. Viidiyoo irraa kana keessatti gammachuunis gaddiniin ni jira jechuudha. Kanaaf gammachuus ni qabdi gaddaas ni qabdi jechuudha. Gammachuun maali gaddi maali jettanii ona gaafatan jechuudha. Gammachuun warroonni Facebookiin keessan sababa profile koodiitiin isin jala cufamee waliin rakkattan isiniif hiikuu dandeenya jechuudha. Gama keessatti nuuf barreessuu dandeessu. Kuni gammachuu tokko jechuudha. Warroonni immoo Facebook keessan irraa profile koodii hidhatanii jirtan irraa hiikachuu qabdu jechuudha. So Facebookiin keessan haaki isin jalaan taane jechuudha. Daqiiqaa keessatti haaki ta'a jechuudha. Warra imeelii beektanii imeelii beekanii dhiisanis haaki godhuun daqiiqaa takka fudhatu jechuudha. Dafeeti kan haaki ta'u jechuudha. Kan Facebook keessatti haajottan taate Facebook keessan profile koodii warra irratti godhatan irraa hiikachuu qabdu jechuudha. Ammoo warroonni profile koodii waliin rakkatanii yookiin isin jalaa cufame jechuudha. Gama keessatti nu barreessuu dandeessu isiniif hiikuu dandeenyu jechuudha. Egaa profile koodii warroonni qabdan irraa hiikachuudhaaf Facebook keessanii galtu jechuudha. Egaa achi booda jechuudha profile keessan gubbaa jechuudha. Achi booda account settings irra gabbuutu jechuudha. Egaa account settings ka jettu kunoo kana jechuudha asirratti kilik gootu jechuudha. Egaa haala kanaan general security private wantoota gargaara isin dhufa kan general ti anu kana jechuudha. Security ka jedhu kanarratti kilik gootu jechuudha fakkii qulfi kanarratti. Egaa achi booda haala kanaan isiniif fida jechuudha. Warroonni login profile on ka jedhu kana jechuudha. Kanaaf ila raayitii tana warroonni la no xiyya tan ergiteen abdii qaba. Warroonni asirratti raayitii baaftan jechuudha. Hiikachuu qabdu jechuudha. Daruuri yeroo ammaa kana keessatti jechuudha. Yeroo viidiyoo kana laaltan Facebook keessan irraa hiikachuu qabdu jechuudha. Yoo irraa hin qabaatin haala kana taate duwwaa taate suni rakkoon qabu jechuudha. Garuu yoo raayitiin tun itti banamtuu taate namni sekoondii tokkoon turu jechuudha. Ka Facebook keessan haakii godhu akkuma beekamu yeroo ammaa kana keessatti teknooloojiin waan bal'atee yeroo fuudhu jechuudha. Duraan warroonni profile koodii kanarraa qabu hiikamuun hin danda'amu namni seenuu hin danda'u gonkumaa jechuudha abbaan tokko. Amma garuu akkuma teknooloojiin bal'ate daqiiqaa takkan ture jechuudha namni seenuudhaaf. Kanaaf warroonni qabdan irraa hiikachuu qabdu jechuudha. Namni imeelii keessan beekuu dhiisuus seenuu hin danda'a jechuudha. Kanaaf Facebook keessan dafanii haakii isin irratti godhan jechuudha. So haakii isin irratti hin taane yookaan Facebook keessatti haajomtan taate irraa hiikachuu dandeessu jechuudha. Warroonni immoo irraa hin qabne haala kanaa taate gaariidha jechuudha. Garuu raayitiin irraa asirratti banamtee irratti irraa hiikachuun keessan daruuriidha jechuudha. Kanaaf kana fakkaata viidiyoon irraati haala dandeessanii jechuudha. Sheerii gootanii akka wal biraan geessan kabajaan isin gaafannaa jechuudha. Egaa kana fakkaata barumsa biraatti laga walitti deebinutti akkuma beekamu YouTube chaanaalii banadheesan jira. YouTube chaanaalii san seentanii akka subscribe naaf gootan jechuudha. Subscribe maan naaf gootan ofumaaf gootan jechuudha. Fakkeenyaaf barumsa baay'ee waan asirratti poostii godhuuf seentanii wantooti isin dhibe jechuudha. Irraa argachuu dandeessu jechuudha. Bakka sarchii kanarratti maqaa kee barreessu jechuudha. Barsaa Mangistii Oromoo affeettanii barreessan jechuudha fakkeenyaaf. Egaa maqaan Facebook iyyaa asirratti barreessitan isiniif baay'ee jechuudha. Kunoo asirratti profaayilii keenya argitu. Kanaaf subscribe godhuu hin dagatinaadha jechuudha. Akkasii wantoota haarawaa wantoota gaggaarii yeroo argine haala kanaan asirratti post isiniif goona. Kanaaf Facebook keenyallee follow godhuu hin dagatinaadha. Barumsa biraatiin akka walitti deebinutti wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Jiraadhaa galatoomaa baay'ee.